lammaffaa dhalachuu kutaa tokkoffaa yeroo gooftaan lafarra ture dhimmoota kumaatamaan lakkaawwaman fureera ta'a. Garuu wangeela Yohaannis keessatti Yohaannis kanneen keessaa 9 qofa filate. Dhimmi isa jalqabaas dhimma Niqoodimoosi. Garuu dhimmi kun maaliif dhimmoota 9 keessaa dursee eerame? Yohaannis 3:1 irratti Fariisota keessaas namicha Niqoodimoos jedhamu bulchaa Yihuudootaa tokkotu ture jedha. Niqoodimoos nama sadarkaa olaanaati. Nama wanta guddaarra ga'ee fi nama seexaa olaanaa qabudha. Amala isaa fi duudhaa isaa yommuu ilaallu Niqoodimoos barsiisaa Yihuudootaa fi bulchaa Yihuudootaa ture. Inni umriidhaan nama guddaa ture. Akka nama guddaatti shaakala hedduu qaba. Dhugumaan akkaataan ittiin dubbate yoo ilaaltan inni nama safuu qabu akka ta'e ni hubattu. Inni nama amanamaa ture. Dubbannaan isaa amanamummaa isaa mul'isa. Nama baay'ee gad of deebisaas ture. Niqoodimoos maanguddoo umrii 60 yookiin 70 ture. Garuu gooftaa Yesuus isa naannoo umrii 30 irra jiru ilaaluuf dhufe. Dhugaatti nama Waaqayyoon barbaaddatu ture. Akkasumas hanga tokko Fariisota sodaatuyyuu galgalaan gara gooftaa dhufe. Kun akka inni Waaqayyoon barbaadaa ture agarsiisa. Nama Niqoodimoos irra caalu argachuu ni dandeessu? Inni nama sadarkaa olaanaa, nama wanta guddaarra ga'ee fi nama seexaa olaanaa qabudha. Niqoodimoos halkaniin Yesuus bira dhaqee, yaa barsiisaa, ati barsiisaa Waaqa biraa dhufte akka taate nu beekna. Nama Waaqni isa waliin jiru malee namni milikkitaati hojjettu kana hojjechuu danda'u tokkoyyuu hin jiruutii jedheen. Niqoodimoos Kiristoos akka barsiisaa Waaqayyoon biraa dhufetti isa ilaale. Kun ofiisaa fooyyessuuf barumsi caalu akka isa barbaachisu yaadu isaanitti agarsiisa. Aadaa namaa fi amantaa Yihuudootaa irraan kan ka'e Niqoodimoos namni amala gaarii qabaachuuf akkasumas Waaqayyoon karaa sirrii ta'een waaqessuuf barumsa hedduutu isa barbaachisa jedhee yaada ture. Deebiin gooftaa garuu ilaalcha namummaa aadaa fi amantaa isaa addaan kute. Niqoodimoos namni barnoota gaarii qabaachuu akka qabu yaada ture. Garuu gooftaan deebisaatiin wanti isa barbaachisu lammaffaa dhalachuu akka ta'e ifa godheef. Yohaannis 3:3 irratti Yesuus deebisee, ani dhuguman sitti hima. Namni yoo lammaffaa dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedhe. Gooftaan Niqoodimoosiin waan akkana jedhu fakkaata. Niqoodimoos kan si barbaachisu barumsa miti. Garuu jireenya biraadha. Hammam gaarii taatuyyuu jireenya namaa qofa qabda. Jireenyi waaqummaa si barbaachisa. Haaraa dhalachuun jireenya waaqummaatiin lammaffaa dhalachuudha. Jireenyi kunis jireenya namaa isa dhaloota uumamaatiin ta'erraa adda. Kanaafuu dhugumatti kan isa barbaachisu barnoota gaarii osoo hin taane jireenya waaqummaati. Baay'ee keenyaaf waa'een haqa kanaa nuuf ifa miti. Lammaffaa dhalachuun kan inni barbaachisu salphaadhumatti waan nuti kufnee fi cubbamoota taaneef jennee yaadna. Akka yaada keenyatti jireenyi keenya badaa fi fooyya'uu waan hin dandeenyeef lammaffaa dhalachuun nu barbaachisa. Yaadni kun dogongora. Osoo namni gonkumaa hin kufne ta'es lammaffaa dhalachuun isa barbaachisa. Addaam otoo hin kufin dura lammaffaa dhalachuun isa barbaachisa ture. Waaqayyo muka jireenya fuula dura kan inni isa kaa'eef kanaaf ture. Osoo Addaam muka jireenyaa kanarraa qooddateera ta'e lammaffaa ni dhalata ture. Hundumti keenyaa kan hubachuu qabnu kan nu barbaachisu amantaa yookiin barumsa nu qajeelchuu fi nu sirreessuuf osoo hin taane garuu akka lammaffaa dhalannuuf jireenya kan biraa jireenya Waaqayyootu nu barbaachisa. Dubbiin gooftaa Yohaannis 3:3 irratti lammaffaa dhalachuun gara mootummaa Waaqayyootti galuuf galumsa tokkicha ta'uusaa ifatti mul'isa. Mootummaan yeroo hunda jireenya faana wal qabata. Mootummaan biqilootaa jireenya biqilootaa faana wal qabata. Akkasumas mootummaan bineeldotaa jireenya bineeldotaa faana wal qabata. Mootummaa ta'e tokko keessa qoddachuu yoo barbaaddan dursa jireenya mootummichaatu sin barbaachisa. Simbira qofatu mootummaa simbiraa qoddachuu danda'a. Sababni isaas isaan qofti jireenya simbiraa waan qabaniif. Akkasumas nama qofatu mootummaa namaa hirmaachuu danda'a.
sababni isaas isaan qoftu jireenya namaa qaba. Kanaaf jireenya Waaqayyoo malee akkamitti mootummaa Waaqayyoo qooddachuu dandeenya? Lammaffaa dhalachuu qabna. Jireenya waaqummaa qofatu wantoota waaqummaa hubachuu danda'a. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo arguuf yookiin seenuuf jireenya waaqummaatiin lammaffaa dhalachuun nu barbaachisa. Dhimmi Niqoodimoos dursee kan eerameef shaakalliin hafuuraa hundi lammaffaa dhalachuudhaan waan eegalaniif. Yoo lammaffaa dhalan rogoota fayyisuu Gooftaa gara biroo hunda hirmaachuuf ulaagaa kan guunne ni taana.